Hello everyone, welcome to my YouTube video channel. This is Sunshine English. I'm Gabriel. Today we will learn present continuous tense. In the previous lesson, we have learned simple present, but today we will see present continuous tense. Hordoftoota YouTube channel kooti. Yeroo darbe akkuma beekamu waa'ee simple presentii barachaa turre yookaan waliin ilaalaa turre. Har'a garuu simple presentii sana guutummaa guututti xumurreerraa akkamtii gara negativitti jijjiirra, affirmaatii fi negatiivii gara gaafitti akkamtii jijjiirra kan jedhu saabjektoota isaa waliin ilaallee turre jechuudha. Har'a garuu kan ilaallu present continuous tense ilaalla jechuudha. Amma levelii keenya hanga tokko deemaa irraa jechuudha. Gara haasawaatti guddifachaa irra jechuudha. Okay? Simple presentii kana gaafa ilaallu fakkeenya garaagaraa waliin ilaalaa turre akkamitti akka itti fayyadamnu jechuudha. Har'a garuu steepii keenya steepii tokko yookaan levelii tokko ol guddisaa irra gara haasawaatti guddisaa irra jechuudha. Kanaafuu har'a present continuous hiikaa isaa akkasumas foormulaa isaa fakkeenya isaa tokko tokko waliin ni ilaalla na wajjin ta'a. Okay? So our today lesson is present continuous tense. Present continuous tense. Okay? Okay. Here always akka nutti salphatu define goona. We will define what is present continuous tense. Present continuous tense is an action which is happening at the time of speaking or at the moment or right now. Okay? Hiikan isaa present continuous jechuun gocha yeroo haasofnutti raawwatamaa jiru jechuudha. Gocha yeroo haasofnutti raawwatamaa jiru jechuudha. Okay? So present continuous tense is an action which is happening at the time of speaking. Okay? Present continuous jechuun gocha nuti yeroo haasofnu kanatti raawwatamaa jiru jechuudha. Okay? Present continuous tense is an action which is happening at the moment of speaking. At the moment of speaking, or which is happening at the time of speaking, or right now. Okay? Right now. Okay? At the moment, at the right now. Okay? So kana haala kana ilaalla jechuudha. Gocha amma raawwatamaa jiru jechuudha. Foormulaa isaa waliin osoo usage isaa garaagaraa ittiin seeniin akka nuuf salphatuuf foormulaa isaa waliin ilaalla. Foormulaa isaa formiin keenya our form is subject plus be verb jechuudha. Okay? Be verb plus verb ing plus object. Okay? Okay? Kana jechuudha. Formiin keenya subjectii eda'uu be eda'uu verb ing jechuudha. Base verbii keenya irratti ing daballaa jechuudha. Eda'uu objectii. Ing jechuun base verbii eda'uu ing jechuudha. Be jechuun subject plus be jechuun verbi be kan jennuun eenyu fa'i. Verbi be kan jennuun eenyu fa'i yookaan be verb kan jennuun eenyu fa'i kan jedhu asirratti waliin ilaala asirratti. Be verb kan jennuun be verb kan jennuun eenyu fa'a. Tokkoffaa
am, is, are. Isaan kuni verb be yookaan be verb jedhamu jechuudha. Okay? Be verb yookaan auxiliary verb jedhamu yookaan auxiliary verb yookaan be verb. Asirratti be jechuun isaan kana jechuudha. Be jechuun isaan kana bakka bu'a jechuudha. Okay? Beeni am, is, are bakka bu'a. Okay? Present continue keessatti jechuudha. Present continuous keessatti. Isaan kun saabjektii kamii waliin adeema kan jennu ni ilaalla. Aamiin saabjektii kamii waliin adeema? Iziin immoo saabjektii kamii waliin adeema? Aariin immoo saabjektii kamii waliin adeema kan jedhu ni ilaalla sirriitti. Okay? Hubadhaa be verb jechuun isaan kanneeni. Isaan kun immoo saabjektii kamii wajjin adeeman kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf aamiin I waliin deema. Subjectii jennaan asirratti mee subject akkasii galuuf subject. Subjectiin fakkeenyaaf aamiin I waliin deema. Aamiin waliin deema. Easy he yookaan she yookaan it waliin deema jechuudha. Easy. Okay? Aariin immoo you subjectii keenya you they we waliin deema jechuudha. Okay? Waliin deema jechuudha aariin kun. Okay? Sirriitti kana akka hubattaniin barbaada. Subjectoonni keenya kamtu aamii waliin deema, kamtu easy waliin deema, kamtu aarii waliin deema kan jedhu we have to identify this. Okay? Which subject is followed by by am? Which subject is also followed by is? Which subject always followed by are? Okay? Isaan kan sirriitti adda baasuu qabna. Ingiliffi ruulii mataa ofii qaba. By the way, English has its own rule. So we have to know each rule is in our daily conversation. It is very important in our daily conversation. Okay? Wherever you go, whatever you do, English is the most important to know the rules. Unless otherwise, our speech is not give the full information or the right information. Okay? Kanaaf yeroo itti fayyadamnu we have to know the rules. Okay? The rule is the most important. Okay? So kana sirriitti baruu qabna jechuudha. Maaliifan kana akkatti adda baasee isinitti maara? Akka sirriitti clarify gootan, akka sirriitti identify gootan barbaada jechuudha. Okay? So asirratti subjectiin keenya isaan kunniin easy waliin deema. Isaan kunniin sadeen you, they, we kan jennuun aari wajjin deema. Kanaaf fakkeenya gaggabaabaa wajjin isiniifin kenna ni ilaalla jechuudha. Okay. So asirratti balleessuun kiyya hin hafu. Gabaabsee isin kenna. Example, I am teaching English. I am teaching English. Gochi kuni gocha amma raawwatamaa jirudha jechuudha. Okay? Gochi kuni gocha amma raawwatamaa jirudha. Ani barsiisaan jira. Ani Ingiliffa barsiisaan jira jechaan jira jechuudha. I'm teaching English. At the right now or at the moment. Okay? I am teaching, maybe not clear, I think. Example, I am teaching English. I'm teaching English. As right now, gochi kuni gocha amma raawwatamaa jirudha jechuudha. Gocha amma yeroo kanatti raawwatamaa jiru jechuudha.
I'm teaching English. Ani amma asirratti kan adda baasuu qabnu subjectiin keenya I kan jedhu subjectiin keenya asirratti subjectiin keenya I kan jedhu am kan jennuun be verb yookaan auxiliary verb yookaan helping verb kan jennuun jechuudha yookaan be verb kan jennuun jechuudha yookaan verb V kan jennuun am kan jennuun kuni verb B dha jechuudha. Teaching kan jedhu verb ing kan jenneen kana jechuudha. Asirratti verb ing kan jenneen kun teaching jechuudha. Haga eessatti base verbiidha. Eessarratti dhufee immoo verbiidha kan jennu ni ilaalla. Asirratti teach kan jedhu fakkeenyaaf kana irratti daballe. ing kana irratti daballe. Teach kan jedhu base verbii keenya jechuudha. Fakkeenyaaf teach jedhamee this is say, this is what? Teach. Kuni base verbii keenya yookaan V1 keenya jechuudha. Asirratti maal daballee gochi kuni gocha raawwatamaa jiru agarsiisuudhaaf maal fayyadamne ing irratti daballe jechuudha. ing irratti daballe asirratti jechuudha. Teach, teaching. ing gaafa daballu teaching jenna jechuudha. Kanaafuu verbiin keenya verb ing kan jennuuni teaching kan jennuun kuni verb ing kan jennu kana jechuudha. So asirratti kan hubachuu qabna asirratti. English kan jennu objectiidha. Kana achi kan jiru objectiidha jechuudha. Okay? I'm teaching you. I'm teaching English. You can say that. So ing shows an action which is happening at the right of speaking or at the moment. Gocha amma raawwatamaa jiru, gocha amma ta'aa jiru kan agarsiisu jechuudha. Another example. She is sleeping. This is also shows an action which is happening at the right of speaking. Gocha amma raawwatamaa jiru kan agarsiisu jechuudha. Gochi kunis jechuudha. Fakkeenyaaf she is speaking jedhe. Asirratti she kan jettu kuni subjectiidha. Is kan jettu verb to be dha. Yookaan verb be kan jennuuni sleep kan jettu aga asii base verbii keenya asirratti maal daballee ing daballe jechuudha. Mareefu isin agarsiise. So asirratti akkuma fakkeenya kanaan sleep kan jedhu base verbii keenya. This is our base verb. Asirratti maal daballee gochi kun itti fufaa jiraachuusaa agarsiisuudhaaf maal daballee ing daballe jechuudha. Okay? ing daballe. Sleeping asirratti maal daballee ing gaafa daballu gochi kun itti fufaa jiraachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Inni kun jechuudha. Okay? Inni kuni ing kuni gochi kun itti fufaa jiraachuusaa kan nu agarsiisu. She is sleeping. Isheen rafaa jirti. Isheen maal gochaa jirti? Rafaa jirti jechaan jira jechuudha. Yeroo kanatti isheen maal gochaa jirti? Rafaa jirti. She is sleeping. What's she doing now? She is sleeping. Okay? She is cooking. She is washing. She is washing the dish. Okay? She is making the coffee. You can see that. Okay? So asirratti kan agarsiisu ing verb ing kan agarsiisu gocha itti fufaa jiraachuu tokko gocha yeroo haasofnutti yookaan yeroo kanatti itti fufaa jiraatu kan nu agarsiisu jechuudha. Okay? So he is playing tennis. Inni teenasii taphachaa jira. Inni teenasii taphachaa jira jechaan jira jechuudha. Asirratti play kan jedhu hanga asitti maalidha? Base verbii keenya irratti ing gaafa daballu immoo ing irratti asiin ing gaafa daballu verbi ing ta'a jechuudha. Yookaan ing ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. So he is playing tennis. Inni teenisii taphachaa jira. Yeroo kanatti what he doing? He is playing tennis. Okay? Inni teenisii taphachaa jira jechuudha. Okay? Gochi kun gocha amma raawwatamaa jiru jechuudha. Irratti hubadhaa. Baay'ee isin fayyada. It is very important in your daily activity. Okay? In your daily routine or in your daily activity. So baay'ee isin fayyada haasaa keessatti jechuudha.
maal gochaa jira, inni maal gochaa jira, isheen maal gochaa jirti, isaan maal gochaa jiru, what they are doing, they are playing football, they are washing the clothes, they are running, they are playing, yes, they are watching TV, you can say that, okay. So this is the most important. Another example, fakkeenya biraa fudhannu. Another example, they are walking on the road. On the road. Isaanii daandirra deemaa jiru jechaan jira. Isaan daandirra deemaa jiru. What they are doing? What they are doing? They are walking on the road. They are what? Walking on the road. At this time, okay? Yeroo kanatti jechuudha. Yeroo haasa'aa jirru kanatti they are what? They are walking on the road. Okay? They are walking on the road. Okay? They are walking on the road. So this action is what? Present continuous. This action is used to talk about what? Present continuous. Present continuousdhaan ibsina jechuudha. So haala kanaan fayyadamna. Aariin keenya verbiidha. Walking kan jennu tuni hanga asiititti base verbiidha. ING irratti gaafa dabalu immoo gochi sun itti fufaa jiraachuu sana nu agarsiisa jechuudha. Gochi kun yeroo kamuu fayyada? Yeroo haasa'aa jirru kanatti gochi sun raawwatamaa jiraachuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Gochi kun hin xumuramne hin darbinis jechuudha. Gochi kun hin darbinis hin xumuramnes yookaan immoo gocha waan gara fuulduraa raawwatamus jechuudha. Gochi yeroo ammaa kanatti raawwatamu jechuudha. So isiniif gala more if you read this or if you follow me more it will be clear for you, I hope. So if you have confidence or if you have any question you can ask me. Another example, we are reading the book, okay. Asirratti read kan jedhu hanga asiititti base verbiidha. ING keenya asirratti gaafa daballu verb ING ta'a jechuudha, okay. We are reading the book, kitaaba dubbisaa jirra jechuudha. So simple presentis miti, pastis miti, futureis miti, gochi kun gocha amma raawwatamaa jiru jechuudha. Gocha amma raawwatamaa jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamne jechuudha. Asirratti hubachuu qabdu. Maaliif this one is the most important, okay. This one is what? The most important or the basic one. Wanta namarraa hin hafnedha jechuudha. Wanta guyyaa guyyaan in our daily life keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Okay, so sirriitti hubachuu qabdu, sirriitti dubbisuu qabdu, sirriitti identify, understand gochuu qabdu jechuudha. Baay'ee isin fayyada. It's very important for you to have complete this lesson. So kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Verbiin B maal akka ta'e ilaalleerra. Verb ING as keessatti sirriitti isiniif ibseen jira. So wanti isin haaraa ta'een jiru. If you have any question or any suggestion, let me know in the comment below. I will teach you it in detail. Okay? So asirratti gaafii yoo qabaattan comment irratti na beeksisaadha. Wanta isin hin galle hoo jiraatu sirriitti barreessaatii you have to write down in the comment below. Don't worry. So ask me, I will teach you it detail. Okay? Gaafii yoo qabaattan sirriitti gaafadhaa. It does not matter. Waan tokko haasofna. Gara isinii akkaataa isinii galuu isiniif ibsaa jechuudha. So kana fakkaataa asirratti gaafii yoo jiraate yookaan wanti isinii konfiis isin godhu yoo jiraate na gaafadhaa. YouTube kootis immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Maaliif this is very kun anaaf na fayyada jechuudha. It is very important for my moral. Daddabalee akkan sirriitti isiniif hojjedhuuf chaanala kan koo guddisuudhaaf wanni hin dagatinaadha. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaadha. Comments kennaadha. Akkaataa isin jettanii isiniif itti adeeman jechuudha. Okay? Baay'ee isin fayyada. Nagaa ta'a. For today lesson, it is enough. Have a nice time. See you in another lesson. Okay? Bye bye.